geeffadhaa jiraatonni ganda magaalaa Burqundaa borga nama sa'aatii lamarratti walgee waan qabnuu fi walgee keenya irratti nu hirmaadhaa isiniin jennaam. Borga nama walgee sa'aatii lamarratti qabnaa irratti nu hirmaadhaa. Borga nama walgee qabnaa walgee irratti nu argamta. Ani moo? Sitti bareeda moora. Beeka. Galatoomii walgee dhufuudhaaf yeroo san qabna dabarsuu dandeessaa? Re'aati walgeechaaf jechuun immoo walgeechi na fechuudha. Qoy ati nama taatee dhiiruma taatee durbaa shooshitti keessa? Eeyyee kan maali? Maarri dabarsuu dandeessaa? Gargana borga nama walgee keenya irratti nu argame kaa. Yeroon qabu si jedheera. Yeroo qabaachuu qabda kaa. Abbaa koo na gadhiisuu dandeessaa? Anaafati ani dhuftu taanaanis walgeecha nafa anaaf sita fechuun immoo walgeechi ta fechuudha. Hin badiin ola garra baatu. Keenya irratti nu argamaa isiniin jennaa. Kabajaan isin eegnaa defaatii walgee keenya irratti nu argamaa nam tokko akka namne dhagaa argeeffadhaa hundumti keessan iyyuu borga nama walgee keenya irratti nu argamaa isiniin jennaa. Jol. Oi. Dhuftan? Dhufne. Egaa har'aa waan tokko sodaa tokko malee rakkoo fi hirrina jiru hundumaa ija dhiibnee dubbachuu qabna. Yoo dhaga'ameef hin dhaga'amu taanaanis immoo haarii keenya illee akkasiin baafanna. Gaaffii jiruu fi rakkoo jiru hundumaa dhodhoo isaatii itti haa dhaga'ani silaa hiikni jiru dhaga'an immoo dabarsanii haa odeessanii ammas. Dhugaa jette rakkoo nu keessa jiru hunda isaa dubbachuu qabna. Qixa jiru rakkoo na mudate ani isin naan beektanii rakkoo kanatti dubbataa rakkoo keessatti dubbataa wantoota jiru hundumaa isaa sodaa tokko hin qabaatina. Silas jireenyi du'arra hin caalle keenya dubbachuu qabna jedhiifne. Har'a rakkoo keenya dubbannu taanaan yoomiyyuu hin dubbatannu. Gati kanaaf hundi keenya yoo rakkoo mataa keenya irra dubbatannu taanaan har'uma akka nama du'eetti of ilaallee haa gallu. Rakkoo keessa sodaatina wanti nam tokko hin jiru waan ta'eef. Kuno akkas. Kabajamtoota ganda Burqundaa baga nagaan nu eeddan jecha amma kabajamoo obbo Zalaalemitti hawaasni gidduu jiru wanta keessa keessan jiru. Isin keessa jiraattota kana keessa qotee bulaan jira. Wanta inni qotee bulu gaa beennaa nuunis isinis beektu kan lafa qotu jira. Akkasuma kan waan biraa qotu jira. Daldalaan jira maal akka daldalu hin beennu isin garuu beektu. Shamarran kan daldalu jira. Shamarranis waan biraa kan daldalan jiru. Meeshaa kanaa utuu waan tokko nosin waan garaa keessan keessa jiru tokko tun nosin himachuu dandeessu. Ajjattuu suni mandarra deebisin barbaadan oole. Ati faan mallattee lama barbaadan oole marakkoo. Kabajamoo xiqqaa. Faayidaa. Gotaa itti mun qaanessiniti. Saba waliin gandee nu gooti. Tole. Yaada qabdan tokko tokkoon itti fufuu dandeessu ibsadha. Ati ibsa. Tole. Baga gara ganda keenyaatti nagaan anaan gaafa na ilaaltanii haadha ijoollee sadii yookiin dubartii geessu haadha ijoollee lama nama fakkaatu. Garuu dhugaa dubbachuuf ani hamma guyyaa har'aa hin heerumuudhaaf anaa jiru. Hiriyaan baay'ee jaalladhu wajjin wal kaadhimanii jiru akka carraa ta'ee biyyaa tokko. Gaafan waa'ee sana yaadatu baay'ee natti qadama. Deemii dhaqiitii midhaan irraa bineensa aarii ittiin jedhanii ulee itti laatan. Abbaa manaa koo narraa godha. Abbaan manaa koo bineensa sana aarii deemu achumaan achitti hin du'eef
jiraasaa hundeetu ammarratti. Akkasumallee hiriyaa isaallee isatti illee namni heeruma jedhee baay'ee yaadamutti innis hiriyaan koo bakka akkanaatti hafee waan ta'eef jedhee haaloo hiriyaa isaatii sana bahachuudhaaf jedhe. Innis akkuma sana qe'ee isaarraa qabeenya isaarraa bineensa eeguu deemee kunis akkasuma achitti deemee kanaaf mee hamma akka kanatti tun abbaa manaa dhabee jiru. Ituun haadha ijoollee hawwuu hiriyoota kootuun hawwuu jiraachuun hin danda'amu. Mee maaluma isinitti fakkaata? Kanaaf waan isinitti fakkaatu tokko akka isinatti dubbattan hin barbaadu. Tole. Namni kan biraa? Ilaameeyyuu anamaan dabareen kun naa kennamutti iyyuu gidduutti baay'ee na dhaataa ture. Ijaaniyyuu isin argina iyyuu hin seenu. Dhihaatiin keessan dhihaatima waaqaa duukaa wal fakkaatee bakka nu hin jirru hin beektan. Yoo bakka to'annaan keessanii nu hubachuun keessan yeroo kaffaltii waa tokko tokko nurraa funaanu malee hir'ina jiru irratti hin argamtan. Egaa waan dubbachuu qabu kun dubbadhaan. Jireenyi keenyas warra hin caalleeyyuu dubbataa jiraan. Akka jechi koo kun gatiin akka kaffaltisu beeka. Gatii kaffalamu kana immoo jiraannee kaffaluun gaariidha. Jiraatti duu keenya kanarraa kallattii kamiiniyyuu dhugaa jiru gaafa dubbadhu jireenyi nu mijatee nan jiraataa jirra waan jennu hin qabu. Dur nama jirutti sadeef booda amma garuu warra du'eetti nu booyaa jira. Kallattii makamiiniyyuu bu'uuraalee misoomaa laallatee amma laga keessa jooraa olee wantoota tokko tokko hojjetaa olee gaafa inni galee mana ga'u dhufeen haadha manaa godhaanii waan nyaatamu hin jiruuree fidi bishaan harka dhiqadhee waa nyaataafi jedheen haadha manaa koo gaafadha. Bishaan maaltu jira? Bishaanii haaraadha keessumoo maal dhufte asumatti manuma keessoo galteetii bishaan kan torbee lamaa eessa arginee beennaa jettee gaafa isheen asii ol natti deebiftu gaafa dha'uuf akkasitti haadha manaa koo kana akkasumaan jiru ibsaan irratti meeshaa gootu. Bakka ishee hin arguu akkanitti haadha manaa koo illee yaada badhuun qabu. Achi amma dheengadda sicha dubbiin guddaa ka'ee dha'uufani dhaqee waan tokko nyaateen beelaaf du'ee gaafa ishee dhabuudha qoobsaan irratti balleessitanii achumatti miira koo qabbaneessee seerra akka nama machaa'ee illee manni buli. Inni nafee jechaan miira irraa qabee tarkaanfii tokko yoo haadha manaa koo irratti hin fudhanne. Egaa nan kolfa gaafa sicha isaa darbee jechaan bubee rammoota keessa koo waaqayyoon na argaa. Achi dubbachuuf iyyuu hin danda'amu. Bariis immoo sicha nyaadiin bulle kana gaafa baanu ndee nagaa laga qonnaa deemu. Maal facaafa nagaa? Yeroo sanyiin gara arbaasaa dhufne akka isa durii abjoonni abjuu keessaa fiigaa kaanee gaafa dindii kan barri kuunee deemu hin qonnaa waan facaafamu hin qabu. Sanyiin hin jiru, haawwan hin jiru. Durii tu yeroo jechuun keenya osoo taa'u malee maa kuntaala meeqa gashinu haawwa keenya sossobdanii dhaabaa gaasa. Hin dhaabu maal hin dhaabaa haawwan hin jiru maaliin hin dhaaba. Ayi rakko jiru har'a malee hin dubbatamu. Sab jedhi mee ati manumatti godhu. Haa ngaati nama kan biraa yerootti fayyadamna. Yerootti fayyadamna yeroon immoo gubachaadha. Yerootti fayyadamna taanaan waan alfaasaaf ta'u nuuf fidaa qaba. Daddafaa xumuraagaa. Xumurraa. Isinii dur bishaan Oromiyaan jiidhu bishaan hin guutuudhaan tubbootti fuutanii qulqullina isaatiin illee namtanii tubbootti naqanii qotaarii harka keessan keessa galfattan. Torbee lama lamaan gatiisitti kaatan. Waa'ee bishaanii kanaa jira. Bishaan durri isaatii arginitti dhunnee quufnee horiin keenya namni keenya deebi'u bahu amma tubboo keenya waan keessan keessa gashitanii yeroo nama biraa amma waan facaamu dhaggeeffatu andaarra carraan irraa dubbadhee waan jiraate sun beeksisa kun qaba. Dhalootaaf immoo hiika argata. Waan facaamu hin qabnu waan dhumnu hin qabnu kallattiin dhumaadhaan iyyuu
dachee keenya mala balleessitanii xaa'oodhaan erga balleessitanii booda xaa'oo sun nurraa dhaabdan. Maaliif dhaggeeffata. Maaluma haasatu gaafa nuti beela keenya hundumayyuu oofanii jiraanna. Maaluma haasatu bara garii waggaa dhuftu mee maal haasatu kuntaala ammasitti galee kallattii qabeedha ammasitti galee jettanii waan haasatanii xaa'oo ibsaa bishaan namni fudhanneerra hin sirreessinaati. Bakka namni biraa yeroo fuudheerra isinii sirreessina. Hin sirreessinaati yerootti fayyadamna hanga namni biraanii afaan nama dha'uu keessan kanatti iyyuu kana. Tole carraatiin hawaannaa laattaniif guddaa galatoomaa. Yaadan har'a kaasuu barbaadu yaada koo qofatu hin taane yaada shamarran hundumaadha. Akkuma isheen sila dubbachaa turteetti hiriyaan koo na dhiisee deeme sababa rakkootiin jetti. Isheen wanta laaltu wanta addatti illee qabdi. Yoo hiriyaan ishee sun dhibe immoo hiriyaan hiriyaa kooti. Hiriyaan hiriyaa kootii jiraa jettee turte. Rakkoon keenya tokko nuti shamarranii hin diban hin niqatu taanaan daaraa fakkaana. Mootummaan immoo waa'ee kanaa sirriitti itti yaaduu qaba. Wanti nuyi hin diban, wanti nuyi hin uffannu gatiin isaa qaaleera. Kana irratti immoo gaa kan ta'e hin argannu. Wanta dibadhu kun gatiin isaa meeqa? Wanta uffadhu kun gatiin isaa meeqa? Isa nuyi dibannee dhiqannee deemnu irratti immoo bareedu dargaggoota bara kanaa. Akka nama sinotiraakii baqatutti nu baqatu. Balleessaan keenya maalidha? Mootummaan waa'ee kanaa irratti maal jedha? Kuni furmaata nuu kennamuu qaba. Kana ta'uu baannaan shamarranii biyya keenya keessatti maal akka balleessine hin jiru. Ila ta'uu baannaan walitti nu araarsa. Amma gaanfa Afrikaatti, amma Taanzaaniyaatti yoo ta'e nu deemnee naraanamu. Balleessaan keenya maal akka ta'e qofa nutti himu. Chaappiin dibadhe kana ilaala. Qarshii 1000 uffata uffadhu kana ilaala. Amma wanti kun birrii 2000 hin bitee. Yaada ambarattuu ta'ee maatii irraa fuudhee birrii 2000 biteeffachuun maa jechuudha. Mootummaan dhimma kana sirriitti irratti nu ilaaluu qaban jedha. Tole wanta kana irratti waa'ee xaa'oo bishaanii hunda isaa caalmaatti isa kana irratti xiyyeeffannee hojjenna. Namni kan biraan yoo jiraate. Tole carraatan naadachuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Ani maqaan koo Bafuusee Biraanuu Soolaariin jedhama. Barataadha. Ani yaada koo kana ibsachuu barbaade aarii guddaa miira akkamii keessa amma dubbachuu hin dandeenyettidha. Ani kutaa 12 barreen gaddaa bara kaanii qorameetinanii taa'aa jira. Yeroo rakkoowwan nu mudate chaalenjii ani dabarsee tura amma kana barsiisaan maatii keenya hubatee taa'aa bara nu rakkisne. Asiitii kan nuti qo'annu mana keenyattidha. Kan nuti qorannu garuu asii baanee gara mana biyya Indaalkaachoo kaasanattidha. Amma halkan deemaa bulla qorni nu rukkute. Yeroo sana baay'ee miidhaa hamma hangana jedhanii nu ragee. Ani amma yeroo sana jechuudha bishaan saayifoodii wal takkaana qabatee miidhaa mana jedhamne amma waggaa lama hospitaala keessatti na geessee ture. Amma obboleessi koo miidhaan irra geessan ilaalatti bara hin deemu hin qoramuu jechaa jira. Mootummaa waa'ee kanaa maal jedha? Amma ni barataadha. Gatiidhaan barbaada. Sammuu kootu gatiidhaan barbaadu amma sammuu koo bitaatti mirgaatti ol naannee jira. Utuun asii ta'ee keemistirii dubbisaa jiru dingat fiiziksii dhufee wal keessa rukutee kophee miila tokko kaadheen kan isa tokko kaalsiidhaan ba'an jiran. Amma kana taa'anitti maaliif geenye? Mootummaan rakkoo keenya kana nuuf haa ilaalu. Galatooma. Nyaata yoo jiraate. Tole. Itti fufu. Egaa turtanii ayyaa akka machooftuu tokkootti wanta dubbadhu tokko nan qabaa. Ganda keenya kanatu qulqullina tokko hin qabu. Du'aa isaa irra nu caallee harreen baratti qofaa jiru. Bara akkasii keessa jirtu. Sattaan qulqullina tokko iddoo lama dhugee immoo du'aa harree irra nu caallee du'a bara keessa ibidda bara keessa si oolu. Achan gara inni kun akkamitti ilaalama gara mootummaati. Addunyaa jettu moo du'aa saree kanarraa kaasuutu salphata laata? Gaaffii keessan hunduma isaa iyyuu fudhannee irraa deebiin tokko tokkoon kabajamoon nu gidduutti argamu isaan irraa deebii fudhanna. Tole ulfaadhaa jiraattonni ganda qulqulluudhaa akka kanatti walitti qabamtanii waamuu keessan waan iyyuu waan nama ajaa'ibsiisudha. Mee hamilee ofii keessanii dhaadhaame.
baay'ee gaarii. Egaa maal jechuun barbaada? Hudduu ofii cuqqaallatanii afaan bananii rakkoo namaatti quba qabuun salphaadha. Anoo maal jechaa jira? Eessan jira? Isa jedhu dhagaafin nuuf bara as gararraa kana bineensi midhaanitti nam'inaan ishee deebisuutti wanta nuun taane nu beeka. Asii immoo gajjallaa kana immoo leenci manatti ol galu malee taa'uuf ka'uu nu dhowwa. Kana keessa dhaabannee maal akka hojjechaa jirru nutu beeka. Isin garuu beektan. Rakkoon jira. Eeyyee jira. Maal goona ree? Dhaawwataan furaa deemna. Isinii galee amma jalqaba irratti gaaffii obboleettiin tokko achi kaasti. Bammanaa koo deemeen wal fuudhufuutu jennu deemee hin deebi'ii nafee anaaf maaltu yaadame baamana malee nafeefte. Baay'ee nama dhiba. Warra akka keef siif warra akka keef jennee dhiira biyya alaarraa impoorti goonu hin qabnu nuti. Hin barbaachisus. Chaayinaa impoorti yoo goone wanta isheen gootu beekna dhuftee. Hindii impoorti yoo goone wanta isheen gootu beekna dhuftee. Sii galee maal gochuu falaree abbaa manaa warri qaban jiru. Isaanitti warri abbaa manaa qabdanis garaatti hin jabaatinaa boloota akkasiitti. Waliin gaa isinis dhiiran tuffatinaa warra akkasii maaf tuffattu? Hadhashuu malee rakkoo hin qabu dhiirri. Isinis warri abbaa manaa qabdan ittiin dhibaayinaa biraan gaa warri abbaa manaa dhabnettan immoo hiixadhaatii ishee akkas qabaadha manaasa qabaatii achi qabaatii harka dhiiraa qaba harki dhiiraa qoricha isa qabdanii hin jiraattu. Kanaafiyyuu kanaaf yoo bira dabarre gaariidha. Lammaffaan rakkoo bishaaniiti. Bishaan dhabnee bishaan tumnu mudataa jira. Amma isinii maaf akka keessan hin taane pirootokoolii eeggannee bishaan haayilaandii keessaa maaf hin dhunnottu? Isa kana keessaa ba'a. Sammuu keessan keessa haqaa kana. Oromoon maal jedha? Xuriitu xurii baasa jedha. Wayyaa keessan laga bu'aa miicadhaa. Bishaan harree bitadhaa lagaa bitaati lagaa waraabbadhaati dhugaa manatti. Isa kana isa qulqulluu maaf hin dhugnu jedhina. Nuunuu akkatti dhugaa jirtu beeka. Waa'ee ibsaatiin hin taane. Ibsaa itti obboonni keenya dur qobboo walitti diranii bobeeffachaa turan. Abidda bukkee ta'anii immoo nyaata isaanii nyaachaa turan. Har'a ifa keessatti ibsaa malee guyyaa aduu saafaa kanaan ana hojjettanii sooromne halkan ibsaadhaan hojjettanii sooromuufis hojiin halkanii badaa amantaa hammanatti waan ibsaa barbaadu miti. Ibsaa kana immoo kunoo as dabarsaa jirras hojjetaa jirru Keeniyaaf ergaa irra. Keeniyaan ijoolleen na harkatti dhumeetti pirezidaantiin ishee dhuftee dheengadda jilbatti nu kufte. Maal goona ree illaanneef ollaa keenya. Sudaan immoo ollaan ammas maalluun jettannee isheefis immoo waa xinnoo ishee ergineef. Amma Chaayinaa immoo beektu ollaa baay'ee nurraa qabdi. Ija culul wootee nu ilaalti. Isheef immoo lafa jala erguuf waan baay'ee ta'aara. Kanas sammuu keessa gashaa. Inni taan waa'ee xaa'ooti. Waa'ee xaa'oo. Xaa'oo kana badaa manatti ol kaasanii haasa'uun asitti haasa'uunis barbaachisaa miti. Bara darbe xaa'oo guurree finnee mankuusaa isaa keessa gashinee achiin geenye keenya. Gaafa gallee ganama dhufnu waaqa tol fudhatee fi lafa gadi fudhatee isaa walii isaa wallaalle. Tokko harcaatu isheen argine. Torbee sanaa hojjettoonni waajjiraa hundi keenya namni hin boo'in hin jiru. Mana cufannee bu'aa turre. Waajjira cufnee bu'aa turre. Kana yaada keessa gashaa. Gaddeen jirre gaddini. Amma yoon finna jenne xaa'oo kana. Xaa'oomtuu tolee jedhaare. Inni dhufaa ofiisaatii inni dhufaa. Tu harkisnee finne hin buufnannee konkolaatarraa. Tolee dheen bu'aare. Kana yaada. Nageenya keessan immoo nageenya keessan ofii keessanii eeggachuu qabdu. Tolee. Waa'ee nageenya isa kana badaa asitti haasa'uun barbaachisu achuma dandhee miidiyaadhaan isinii dubbannaa rakkoo hin qabu. Miidiyaa maan nu hordofaa garuu eeggachuu qabdu jechuun barbaada. Inni itti aanu rakkoon itti aanu rakkoo hidhiitti maal dibachuu kana dhiirri nu ilaalaa jiru dibanneeyyuu jette obboleettiin tokkosi. Baay'ee na ajaa'ibe. Waan sinni bu'an gaafa fuudhee dubartoota 50 wal faana hiriirse. 50 kana keessaa 45 fuulatti hidhiitti iddoo isaatti hin dibatin hin jiru. 5 garuu akkatti dhaabatu. Hin bareedu natti bareedan. 5 sana kee fudhadheen warra 5 kee fudhadheen 5 kana keessaa mudur qaba nama tokko fuudhuu qaban jire wal faana hiriirseen warra 45 achumatti kuffise. Na kuffise jechuun yaada keessan badaa iddoo kan biraatti fudhateena nanaree. Warra 5 hafte immoo maalan godhee wal faana hiriirsisee qarshii meetira 100 ciiqeen lafa kaa'e qarshii baay'ee abbaan dura darbee qarshii sana fuudhee anatti heerumaan jedhan sana booddee warri afurii
Gaafa mana si lakkaa'u wal caccabsaa wal daakaa dhaqanii kutanii ba'an. Isheen tokko garuu asumaan masas settee natti sittee qarshii maalan godhaa anoo si argadheera naan jette. Gamma godheen isheen of fuudhe. Maal jechuun barbaade waa'ee sanaa dhiisaa warra shan keessaa isinis filadhaa shan keessaa filadhaa akkasitti wal bukkee dhaabaati. Baay'ee barbaachisaa miti. Mi'aayin dibanni kun eessaa dhufaase alatti hojjetama. Alattoo eessatti biyya alaa keessaa lafa jala. Wanti kun maal hojjetama? Dhiigarraa hojjetama. Dhiigni kunoo eessatti hojjetama? Biyya alaatti hojjetama. Dhiigni sun biyya alaatti hojjetamu sun eessatti? Lafa jalatti. Lafa jala hoo dhiiga maaliti dhiigni kun? Dhiiga Chaayinaati? Dhiiga warra Awuroopaati? Miti dhiiga Afrikaati. Baleessa kee baleettii kee dhiiga isaa dibattee deemtu. Kun maaliif ta'a? Kun ta'uu qabu kan jedhu dhiyoo kana pirezidaantii Ameerikaa wajjin akka diingataa akka tasaa pirezidaantii Ameerikaa kana wajjin Awustiraaliyaatti wal agarree nuunee wal qabne waan walitti nu fidan nuunee wal qabne erga wal ajjeemneeti gargar nu baasan warri yoo dibanne malee hin deemnu ta'uu yoo jiraattanii baadiyyaa dhaqaatii silmii horiirraa kukkutaatii mana torsiifadhaa ishee xas godhaatii dibadhaa deemaa kana isiniin jedhaa inni taanu waa'ee qulqullina naannoo baleessi keenya si xinnoo dhuganii dhufanii machaaniiru kaasanii. Kan isaan machaan irra yaadni isaanii machiidhaan isaan caaleera. Amma machaa'utti dhagaa darbataa deema yaadni isaanii. Baay'ee furguggifama. Maaliif? Waa'ee qulqullina naannoo saniin torbeedhaan naannoo keessa qulqulleessaa innee dhumee isin duukaa kana qulqulleessin isa bartan isin. Dhuftanii qulqulleessanii wajjin qulqulleessanii naannoo xuraa'aa jettu. Waan akkasii namni kan hojjetu istiraateejii haaraa waan inni irra waan haaraa itti deemu. Baleessoo ammati machooftee jirta. Nama machaa'ee haadha manaan itti heerumtu. Maatii sin qabu, mana sin qabu. Yoo harree mucucaattee saree irratti kuftee achumatti boraafadhuuti uffata shamarran cicciteenyaa gatan karaatti baasan funyaanitti qabadhuu ciisi. Inni qoricha siif. Kana isin jechuu barbaada qulqullina naannoo irratti kanadha. Naannoo keessa dhufii qulqulleeffadhaa. Wanti guddaan yaada sammuu keessanii qulqulleeffadhaa illee malee takka turtanii immoo kottaa naannoo qosaati qulqulleessaa nuun jedhu waan akkasii sammuu keessan keessaa dharagaa balleessaa. Kaasaa hin barbaachisu. Kanadha. Gaaffiin hafeen jiru nuuna ta'ee gama kun tole gaaffii waa'ee barataa haa ta'u xinnoo yeroo darbuun barbaachiseeti namni isa gaaffii deebi'aa waa'ee barumsaa tole mana keenyatti dubbisnee mana tolaafaatti gaaffii wal gaafanne isa jettimni haa ta'u abbaa barbaadetti raqaa wal gaafadha garuu maalidhaa barumsaaf hin rakkatina ganda tokko keessa namni nama sadii yoo barate gaadha. Maal gootu warri abboonni keessan baratanii sinna shanii isinii cororsaa nyaachaa turan nyaachaartu cororsaa sana caccabsaa nyaachaa turan nyaachaartu sana barumsa kan godhate erga barattaniiti waan baay'ee balleessaatti bukeessaa barumsi barbaachisu ganda tokko keessa namni nama barate gaara biyya gaggeessi namaa gaara ani jira ani zalaalamitti taphaa hamma du'ee akkatti ciisee dubbachuu hin danda'e barreeffamaan isin gaggeessutti isin tajaajilan waan tokko kanaaf yaaddayna. Barumsa immoo waggaa 10 waggaa 20 keessatti namni sadii ganda tokko keessaa barate gaadha. Barottanii wal dhiituu waa meeqa gaafachuu waa meeqa wal borojuu dhufe warri durin baratee waan gaarii jiraachaa turan kana sammuu keessaa guutummaatti haqaan siniin jira gaaffiin hafe yoo jiraate yeroo dhufutti wal agarraa baay'ee amalleen keessan naamusni keessan itti toleera galatoomaa garuma gaggeessaa keessanitti isin deebisa. Tolee gaaffii keessaniif deebii kuusaan isinii deebi'eera baay'ee natti toleera isinis baay'ee gammadaniitu jedhee yaada nagaan gara mana keessaniitti gala.